wantoota nama gaddisiisanii onnee namaa cabsan wantoota gadda guddaa namatti dhagamu waa'ee Fatiyaa jechuudha. Fatiyaan yeroo hunda maaliif isirratti tuulama? Yeroo hunda maaliif Fatiyaa doorsisa? Mucattiin kun hedduu tokko kan garaa nama nyaatu tokko isa tokko jechuudha. Obboleen kee dubartii jechuun haadha kee, obboleettii kee, haadha manaa kee. Akkamitti haadha dubartii poolisii maal balleessite mucattiin kun? Dhimti isiin balleessite har'a poolisiin itti waamamu. Maali? Fatiyaan garuu nama toltu. Fatiyaan kolfitee taphachuu malee nama toltu. Ashama harka foonni jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha namoonni chaanaalii kana faaraa taatan sabiskiraayib gochuu fi akkasumas sheerii fi laayik gochuun koomentii fi yaada keessan kennadha. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya taate yeroo ammaa deemaa jiru miidiyaa kanarratti fokkataa keessaa isa dhumaati. Fatiyaa rakkoon isii mudate bor isin mudachuu mudatu. Keessattuu lafa baqaa keessa ta'anii Fatiyaa wantoota hedduutu isii mudata. Fatiyaan ani dhugumatti ilmi namaa kuni akka ittiin yaadullee gonkumaa ani beeku. Sammuun isa yaadullee yeroo hunda doorsisuu, yeroo hunda boochisuu. Ila Fatiyaan biyya san keessallee hin baya taphataa deemee taphadhee Doolaara 8,000 yoo argadhe lafa Kaayiroo keessaa gara Kanadaa imala jette nama yaade keessa tokko. Fatiyaa rakkoo hamaatu ragaa jira. Rakkoo isii kana mootu namni tokko beekaf hin jiru. Garuu itti duuluu, boochisuu, galgala ganama jechuudha. Mii mucaantu nama tu'iti. Mii isii nama tu'utu argitanii, isii nama arrabsitu agartanii yoo rakkoon tokko isii qunnamu dhuguma rabbii dubbachuu ilmaan isii qofatti aanti. Maaliif nama hin qabdu? Ani nama hin qabu. Ani fira hin qabu. Ani obboleessa hin qabu. Obboleettii hin qabu jettee jirti. Dhugaa obboleettii tiyya rabbiin malee ati namas qabaadhu namas dhabe garuu kanam bira dhaabbatu rabbiin tokkicha. Kabaasii si galchu isa tokkicha. Homa obboleen keetis jiraataniif waa tokko wanni namaa godhan hin jiru haa ta'u. Rabbii gaditti hamma tokko eewa. Rabbiin immoo obboleessa wajjin dhalatan odoo hin taane obboleessillee ka'ala gallee obboleessa kan namaa ta'utu jira. Obboleettii kan namaa taatutu jira. Ka ofitti nama qabdee namaan deemtutu jira. Obboleessas ta'e obboleettis ta'e. Ani nama hin qabu bichaa odoo hin ta'in. Wallaahi hedduu takka baay'ee takkatti dhugumatti Fatiyaan baay'ee garaa na nyaatte jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Otoo wanni akkanaa kun isin qunname isinoo akkam taatu maaltu isinitti dhagama? Wallahi baay'ee tokko natti dhagame. Ilmaan isii yeroo hunda boottu gama jaalalaan hin bootti. Gama namni isii tuquun hin bootti. Yeroo hedduutti poolisiin kun yeroo hedduutti deddeebi'e dhugumatti Kaayiroo keessatti hidhamu manna du'anii biyyeen tun nama irra garagalu wayya. Fakkeenya fiilmii isaaniitii yoo fudhattan fiilmii biraatiin garagara yommuu fiilmii akka fudhattan taate. Maal biyyi sun hamaadha jechuudha. Biyyi sun biyya mujrimarraa akiraati. Kana odoo beeku namni keenya nu caala amma warroota achi keessa turantu beeka jechuudha. Hidhaan biyya san keessaa amma fakkeenyaaf wallaahi dhasiin namoonni achi keessatti hidhaman ni dararamu, ni tamamu. Bakka waa hedduu isaanirra gahaa jechuudha. Biyyi sun biyya hamaadha. Biyya hamaa keessallee isa dhumaati. Garuu kan ajaa'ibe nuti uummanni keenya kan biraa fakkeenyaaf achi dhufee kan biraa sin hiisisu. Arabni sin hiisiftu. Abashaan sin hiisiftu. Kan walirratti yeroo hunda hamaa yaaduu yeroo hunda keeriin yaanni yeroo hunda walitti garagalu Oromoo miskiinaa deebitee dubartii irratti hamtuu yaadda jechuudha. Kanaaf kuni kana fakkaata. Asumaan gara Reedii Aadamitti isin dabarsa. Reedii Aadam nama akkamiiti, nama maaliiti, nama ijoollee arsiira. Ijoolleen keenya ammallee waa'ee Reedii Aadam irraa dubbachaa jirti caalisaan jirtu jechuudha. Reedii Aadam yeroo hundumaa amma erga waa'een taateen kun irratti ka'ee baay'ee tokko uummanni itti rifatee jira. Baay'ee tokko isa kumatee jira. Erga dhiifama godhillee ammallee callisaan jiran jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi Reediin miira keessa galee sababa dubartii takkaa gosa ofii haadha ofii
arrabsuu jechuun kuni dubartii jechuun nama fakkeenyaaf miin hamma fedhe yoo wal jaalatan ilmi namaa kun haadhaaf abbaanu wal dhabdi jechuudha obboleeyyan kiyya. Gurbaan kuni gochi inni dalage wanni inni dalage wanna fokkataa akiraatirra. Akkuma jaalalti jirtu wal dhabulleen jira beeka. Niitiin isaa tuni gaafa reediin ol ka'ee reediidhaan wal dhabde tokko eenyuun arrabsiti. Arraba inni isa gosa isaa haadha isaa obboleeyyan isaa arrabse kan fakkeenyaaf ijoollee baalee galateeffata bangaalee galateeffata. Gurbaan kun waan namti inni haasa'u namaan gale maalitti arge akkamitti arge dhiira jechuudha. Otoo dubartiin gabbaatee jajattee dhugaadha yoo argitee nama san argitee ijoollee baaleetii irraa jechuudha. Ijoolleen baalee jechuun arsii fi si koomandoodha. Baalee fi arsiin uma tokko garaagarummaan qaban yaada duraan bar tokkoma turte. Isin galee baalee fi arsiin tunillee maaltu addaan kutere gizee xaaliyaan ta'e dubartoota hin beeku malee isaatti yoo kana jechuun wal qoqqoodu yaani baalee arsii ka jedhamu malee duriif tokkoma turte jechuudha. Har'a ammoo as deebi'ee ijoollee baalee galatooma bangaalee galatooma maal abbaa kiyya dhiira akkamitti beeyta dalagoo dhiira akkamitti beeyta dubartiin odoo gabbaatee ijoollee baalee galateeffatte dhugaadha nama gammachiisa argiteeti ni yaa har'a ammoo gadi baatee dhiira bangaalee galatooma dhiira baatee ishuu haadee mataan qabu gurbaan kun jechuudha. Erguma dhiifama godhelle ijoolleen komii guddaatti qabdi. Firii shamarran arsii warqiidha jedhe. Naasir Aanolee hayyuu namaa beekaa nama irraa dubbatee akirarraa fixe. Maaliif hayyuu nama akkana beekan nama akkana wallaalanuu akka reedii kana. As ilaala amma kabaja mee bakkuma kamittuu kabaja isinii godhu eenyuun shamarran arsii malee hin jirtu wallaahi billah. Kakoottaa taa'a kakoottaa ka'a. Kakoottaa naa dhugaa kakoottaa naa dhiisi isin bakka dubartiin takka bar erga heerumtee bultii ijaaratte abbaa manaa isiisanne isinii jetti isiniin kun maalinni kabaja fakkeenyaaf dhalaan Harargee dhalaan maalii yaani bakkuma kamiyyuu waa'ee sheek Anawaar namoonni tokko yeroo itti bilbilan sihi jedhanii ijoolleen arsii garuu isini jetti. Ijoolleen arsii garuu isinii sin akkamiin jirtu sheek assalaamu alaikum jetti. Garuu immoo bakki biraa mee ilaalaa sihi jedhanii garaagarummaan arsii fi garaagarummaan bakka biraa garaagarummaa qaba kabaja qaba jaalala namaaf qaba. Arsii bar yeroo deemte nyaatti dhuudhu malee hin baatu. Sitti qalanii sitti maramari hin baatu. Senegalee garuu immoo amma as deebi'ee xiqqaatan amma waa'ee kanaa jechuudha heddumatti kan nama jibbisiisudha waa'ee reedii akkas fakkaataa dhugumatti gosa ofii aanaa ofii arrabsuun yaani wallaahi waan nama jibbisiisudha yaani dubartiin kabaja qabdi haadha manaa isaa jaalachuullee dhugumatti matarratti haa baatu miirallee haa dhagu inumaayyuu shari'aalleen ka jabeessaa jedhu haadha manaa keessanii haadha manaa ofii jabeeffatuun akkasuma garummoo keessa dabarsaa na argii fakkeessaa natti fakkaata. Dhugumatti lolli Naasir Aanolee lolee fi lolli reediin lolee garaagarummaa natti qabaana dhugumatti jechuudha. Garaagarummaa dhugumatti garaagarummaa qaba. Naasir Aanolee gaafa dura bakkasitti lolee maal jedheessan wallaahi yaani dhugumatti waggaa meeqa obseetiin lolee jechuudha Naasir Aanolee gaafa sanee garummoo akka arrabsullee garaagarummaan isaa yaani wallaahi dhibbumatti garaagarummaa qaba. Reedii fi Naasir Aanolee arrabni isaan arrabsan sun garaagarummaa qaba. Maaliif wallaahi garaagarummaa dhibbatti qaba. Garuu kun dikkii dabarfatee jechuudha fakkeenyaaf reediin waa'ee isallee dubbatee jira. Waa'ee reediillee dubbatee jira Naasir Aanolee wanni namni yoo nama arrabse akkaataa reediin arrabsullee keessatti bar waan inni haasatu fokkataa gatteebi'aa kan dhugumatti ani naman arrabsu dhugumannin jibbisiisa. Asliin fakkeenyaaf reedii waan kana balleessite jechuu qabu malee akkana akkas
dibadha zamana kam keessa jirra nuti. Wayita zamana durii sanuu dubartiin Arsii qayyaan beekamte, dhiqachuun beekamte. Mee dubartii Arsii yooma deemtan yartuu argitanii beektan. Barwarri qayyaan beekamu dubartii Arsiiti. Dubartii gooti ama waan hunda haasa'uun barbaadu. Maaliif warqeedha. Dubartiin gabbaatee ani warqee ofiin hin jettu. Dubartiin gabbaatee ani beeytu ofiin hin jettu. Garuu hayyuu nama irraa dubbate ammallee nu haa galatoomu. Kanaaf viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuun akka nu gargaartan abdii isin irraa qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaan iddoo kanallee daawwadhaa baay'ee namatti tolaa, baay'ee bakkee biyya bareeddu, biyya jaalala. Isin jechuu barbaada namoonni yoo komii qabaattan, yoo yaada qabaattan, yoo qeeqa qabaattan ahla wasaala isiniin jennee jira. Fudhannee jira jechuudha. Obboleen kiyya hordoftoota maatii chaanaalii kootii kan taatan please video kana like godha, share godha, subscribe godha isin jedha. Ani yaadni ani qabu kanuma dhugumatti tullee aaruu gurbicha kalaas rabbi isaa haa qajeelchu jenna. Kan nagannaa turaa, nagannaa na jajjabeessaa. Share godha, like godha, subscribe godha. Hunduma isaaniitii biraan dabarfatina. Guyyaan tokko dhufee guyyaa guddatamutu jira, guyyaa ka'amutu jira, guyyaa kamuu ol ka'utu jira. Abdiin kutannu shaallatuma jira. Rabbiin nu haa gargaaru isiniin jecha. Kanu yoo wanti qeeqa qabaattanis waanuma barbaadda yoo qabaatanis yoo gorsa qabaattan